Mariin hooggantoota waraanaa gidduutti Taanzaaniyaatti adeemsifamaa jiru haala gaarii irra gahuu hordofee qondaalonni mootummaa olaanoon marichatti makaman. Mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti adeemsifamaa jiru fooyya'insa gaarii agarsiisaa jiraachuu maddeen garee marichaa qindeessanitti dhiyootaan himaniiru. Gorsaan nageenya biyyaalessaa Muummicha Ministeeraa Reediwaan Huseenii fi Ministeera Haqaa Geediyoos Ximaaxiyoos guyyaa kaleessaa marii Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa jirutti akka makaman himameera. Akka maddeen kun jedhanitti haalli kun milkaa'ina marichaa irratti mari'attootaa fi garee qindeessitoota marichaa biratti amantaa uumamuu kan agarsiisu ta'ee ilaalama. Guyyoota marii kana booda qaamoleen lamaan dhimmoota ijoo ilaalamaa jiran gara furuutti ce'uu isaanii odeeffannoon argan ni mul'isa. Mariin kibxata darbe magaalaa guddoo Taanzaaniyaa keessatti hooggantoota waraanaa olaanoo gama lamaan gidduutti eegaluun dur qondaaltonni olaanoo mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas miseensonni WBO bakka bu'an lamaan torban sadan darban keessatti marii siyaasaa taasisanii turan. Bu'aan gaariin marii siyaasaa torban sadii gaggeeffame argamsiise marii qondaaltota waraanaa olaanoo gama lamaan gidduutti adeemsifamaa jiruuf karaa saaqeera. Kana malees aangaa'onni marii siyaasaa torban sadan darbaniif adeemsifame irratti hirmaatan mariin kun gara waliigaltee mallatteessuutti yoo ce'e akka itti makaman ni eegama jechuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Jilli Ameerikaa ergama addaa Gaanfa Afrikaa Ambaasaadder Maayik Haamariin durfamuu fi dippiloomaatonni olaanoon abbaa taayitaa misooma mootummaa IGAD bakka bu'an akkasumas mootummaa Keeniyaa fi Noorwee marii kanaaf haala mijeessaa jiru. Barreessaan olaanaan IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo marii kanaaf dammaqinaan haala mijeessaa akka jiran maddeen ibsaniiru. Dubbii himaan IGAD Nuur Mohaammed Sheek marii kanarratti hoogganaan IGAD argamuu isaanii mirkaneessuu hin dandeenye. Garuu barreessaan olaanaan IGAD qormaata biyyoota miseensa ta'anii hunda keessatti mul'atan furuuf bakka barbaachisu hundatti deeggarsa kennuudhaaf kutannoo cimaa qaban irra deebi'ee nan mirkaneessa jedhan. Itti dabaluun IGAD marii gaggeeffamaa jiru furmaata itti fufiinsaa qabu akka argamsiisu abdii qaba jedhan. Ji'a caamsaa bara kana bakka bu'oonni gama lamaanii yeroo jalqabaaf wal arguun marii wal dhabdee waraanaan waggoota 5f dhiyaatu naannoo Oromiyaa keessatti uumame xumuruuf waliigaltee irra ga'uuf kaayyeeffate torban tokko Taanzaaniyaa Zanzibar keessatti gaggeessanii turan. Gamoonni lachuu marii taasifame irratti fooyyee gaarii arguu kan ibsan ta'uu mariin marsaa tokkoffaa kun waliigaltee malee xumuramee ture. Mariin marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa yookiin baay'inaan Jaalmarroo jedhamuun beekamu hirmaachis kibxata torbee darbee eegalee Taanzaaniyaa Daar es Salaam keessatti gaggeeffamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo marii kanarratti walumaa galatti hirmaattota 8 bakka bu'aman isaan keessaa 4 ajajaa WBO lixaa fi giddugaleessaa irraa ajajaa olaanaa WBO Kumsaa Dirribaa yookiin Jaalmarrootiin durfamu, lamaan kibbarraa WBO irraa Gammachuu Raggaasaan durfamu akkasumas namoota dabalataa marii marsaa tokkoffaa turan Ejersoo Urgeessaa fi Jireenyaa Guddataa hirmaachaa jiru. Mootummaan federaalaa bakka bu'uun itti gaafatamaa odeeffannoo waraana raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Geetaachoo Guddinaa fi itti aanaa isaanii Meejor Jeneraal